Pa, wow. Matineeksi biroomaan biyyi teessan hedduu takka guddattee kam. Ati biyyan jirtu biyyi teenya guddachuu kamii beekte biroo? Maraataatu heddummaate kaa biroomaan biyyi takka guddachuuf hin beektu. Maraataan heddummaachuu dubartiin kophee dheeraan deemu salbaachiin heddummaachuu fi hattuun heddummachuun biyyi takka guddachuu akka agarsiistu hin beektu ati akka naannoo keenyaatti. Moosiin galtu mana barnootaa nu malee ta'ollee bakka gatii kitaabaa dubbattu san barattee dhufte ollee. Ijaab. Pa, baga gammadde koongiraa saahiba kiyya qaalii. Baga walumaanuu gammanne. Gosa barnoota kamiitiin eebbifamte? Watar injiinariingiidha. Waaw. Atilleen akka kiyyatti hojii dhabuun teessu kaa roobanuu kadhatta. Hororo. Ati hoo maal baratteeti hojii dhablee taate? Food injiinariingiin baradhee. Amata jiruun qaalattee namni waan nyaatu dhabee hongeen buute kanaan ati kamii fildii kanaa baratte? Yeruma fildii kana barattu abaaramte. Edaa tanaa fi bakka hafxirsiisaatii fi bakka odaa afaan bantee dhaabbatta. Woofcoo injiinariingii. Dhaabi nurraa sii fiildii bareedduu barateemi. Watar injiinariingii barattee bishaan daakuun beektu qurxummii takkaan argina. Jaamaa kuduraa. Jazba. Dhaabi nurraa dubbachaan olii dhumataan gurmoonee hojii jalqabna. Ati biddeena gootaa aan bishaaniin fida. Yaadamoo keenya naafeeti dhugumaan saahiba duniyaa fi akhiraatii bara. Silaa bilaashumatti akka halkanii guyyaa wajjin qamaana. Aadamoo keenya wayii si hime manaama moo abjuu baanan sanii waan hin darge. Maaluma argite yaa muummee keenya mee naa himi. Eda manaamaan naafe ati duuneeti maleekaan nu fuutee jannata nu geessitee jannata darasaa fi sheekaa namni waan gaarii dalagu hundichi guutee bootaan guutamtee azaaba nu geessanii azaaba namni waan hamtuu dalaguu fi nama hamatuu fi namni nama jeesu guutee achii nu fidanii jannataa fi azaaba hedduu nu afanii firaazii nu kaanii isinaaf sumatti afaan kaadhaa nuun jaan. Ijji boodoo yaa muummee keenya. Nafi tachiisi maal afaan bantaami sababa keetittiin jannata dhabeani. Maal jechuu keeti? Na dhaggeeffadhu haasoo kiyya nafi tachiisi. Ware oduu kuduraa. Haayatti oofi muummee keenya. Osuma achitti hojii afaan kaannee du'aa'ee godhu jirruuti. Barandaa jannataa tokko jalatti ol siqaanuun jaanii ol siinee maal isiniif inna maal barbaaddan jennaan ati sijaaraa takka naa fidaa jennaan sijaaraa siif kan naa ibiddee sin jiruu jennaan hiiknuun azaaba dhaynee qabsiifannee dhufnaa jettee achi nu geessite. Hogguun ati qabsiifattu maleekaan azaabaa si arge hay bootaan banaa ta'uu maaltu isinitti hime reefuu guguutuudha jee anumaa isiyyaa mukee dhuftanii mee feena ol jee nu cufee. Hayyasi baza buusisa deddeemtu kalee osoo jimaan qamee rafteeti sarqalleeniin piraaktisii rabbaate awwara jannataati. Abdullee gurbaan kee guddaan barana eebbifame taa'ee nyaachuuf jira jaanii miilaa cabe. Lakkii miilli hin cabne eebbifamee hojii dhabe malee. Hay hanga ammaa maal godhu jira gurbaan kiyya ka hojii baratanuu hojii biraa seene. Hanga ati soorama moo xoorataa baanan san baatu eegu jira manguddoon dulloomne arabbuusa deddeemtu hidda marxoo. Doktariyyee shiroopiyyee samaaliif ati akka duraanii sanitti re'ee qaltee manguddoo yaamtee du'aayii goosisuu dhiifta. Maaltu si fide ati manguddummaan geenye manguddoon quba qabdii takka hin dhufne moo abbaan kee rafeetii jalaa farsuu dhufte manguddoo maalii miitana qurumii cufa hidda marxoo yaayatu. Shiroopiyyee kana godhatee du'aayiif duraan balleessin.
Baddu manguddoo zabanaa tasugoo gubbaarraa nyaattee ruuzaa diidiiftee daataa banattee imoo seenaa horiitu tana nyaachisuurra. Matiineeksi biroomaan edda wayiin bulee yaa saahiba kiyya. Maalumaa si mudate yaa mureeksi boos. Meetti dhiisi matiineeksi biroomaan teedaa sanna yaadachiisini. Mana saahiba kiyyaa sanni beeytaami. Teefiin isaan dhiigarraa fixxeeti keessummaan gumool seentu eeydi. An kubbaa laaleeti warri keenyanatti cufannaan achi dhaqe. Amala teefii isaanii waan beekaniif si dura hin rafan. Ammataa lafa kaayumaa fi asiin kutattee achiin nan tuqattu seeta. Haaya badaboo achi boodoo. Qarrafiinan qarrafiif godhu aartistuma gitaara dha'uun jettu. Matiineeksi biroomaan na beeytaami duraanuu tooftaati. Anis wayiin akkas godhe isiin belna goonaaniin akka nama deemutti kophee kaadhee ol ka'eechi. Keessummichi baaragee kuteettee kara jala duraan maamilaatti cuqutte. Ilmaan teefii xiqqishoon natti asorinaan kottaa gudee keessummichi dhagaa kottaa gudee keessummichi ni dhagaa jettee narraa hafte. Akkasittiin kophee kaadhee rafee xiqqishoo mataa lafa kaa'e. Chaanaala keenya guddisuu fi ergaan teenya hatattamaan akka isin geessuuf sabiskiraayib, laayik, sheer godhuun nu jajjabeessa.